Umurii fi gaabbiin saalaa fi aadaa walii wal qabatee yommuu ilaalamu sadarkaawwan adda addaa akkuma jiran akkasuma sadarkaan umuriis gaabbii waliin hariiroo kallattii qaba. Hammuma umuriin keenya dabalaa adeemu wantoonni nuti itti gaabbinu dabalaa kana deeman akka ta'an ni amanama. Hammuma umuriin keenya dabalaa adeemu kutaawwan jireenya keenyaa fi itti gaafatamni keenya baay'achaa jabaachaa waan adeemuuf murtiin keenyas hammasuma baay'achaa adeema. Yeroo kana murtii keenyaaf murtiiwwan sanatti gaabbuun keenyas dabalaa adeema. Kanaafuu hammuma umuriin keenya dabalaa adeemu shaakalawwan keenya hedduu dogoggoroonni keenyas baay'achuuf carraa argachaa adeema. Namni tokko umurii ijoollummaa keessaa gara umurii dargaggummaatti yommuu darbu umurii isaa waliin haalli barnootaa fi baay'inni hiriyyootaa waan isa mudachaa adeemaniif gaabbiinis isaan kana waliin dhufuun isaa hin hafu. Dargaggummaa keessa darbee gara gaa'ilaaf hojiitti filannoo isaatiin yommuu seenus gaabbiin bifa isaa jijjiirratee hamma isaa immoo dabalatee walumaan darba. Qorannoo keenya irratti hundaa'uudhaan wantoota namoonni itti gaabban keessaa carraa hojii isa olaanaa ilaalchisee gaabbiin uumamu olaanaa akka ta'e ni amanama. Umuriidhaan deemanii yommuu hojiitti seenan sanuma waliin carraan gaabbii bal'ataa kan adeemu ta'uu isaa akka amanamu wantoota muraasni keessaa inni tokko yaada kana. Miidiyaa fi gaabbii boqonnaa darbe keessatti akkuma tuqnee darbine ammas qabxiin nuti hin tuqiin hin darbine dhiibbaa miidiyaan gaabbii uumuuf qabudha. Yeroo ammaa kana miidiyaawwan adda addaa dhoosuu fi weebsaayitiiwwan adda addaa banuun gaabbii guddaa uumaa jira. Wanta bakka biraadhaa dhageenyee fi argine wanta ofii keenyaa beeknu waliin wal madaalchisuuf ni dirqamnaa jechuudha. Sadarkaan jireenya keenya, haalli keenya, haalonni keenya kanneen biroonis kan miidiyaan dabarsu waliin gara wal madaalchifamuutti waan darbuuf miira gaabbii nutti affeeraa deema. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko oomisha isaanii nutti gurgurachuuf jecha miira gaabbii nurratti uumu. Sababa oomisha isaanii fayyadamuu dhiifneef kan biraa fayyadamneef wanti nutti hir'atu nutti himanii sammuu keenya jeequ. Miira namni sodaatu keessaa inni tokko gaabbii waan ta'eef waan arguu fi waan dhaga'u dogoggoruun isaa hin hafu. Kanaafuu wanta biti jedhamee ni bita. Wanta eegali jedhames ni eegalaa jechuudha. Wanta dhiisi jedhames ni dhiisa. Waan gaabbuuf yookaan booda akka hin gaabbineef kana godha. Boqonnaa kana keessatti gaabbiin addunyaa kana guutuu keessa kan jiru ta'uusaa hamma isatti ilaallee jirra. Qorannaa keenya sadarkaa itti aanutti guddattuudhaan gosoota gaabbii fi amaloota isaanii waliin ilaaluu dandeenya. Kunis viidiyoo keenya irraa kana keessatti miidiyaaf gaabbiin akkasuma umuriif gaabbiin walitti dhufeenya isaan qabanii fi jireenya keenya irratti dhiibbaa isaan uumuu danda'an waliin ilaallee jira. Isatti aanutti garuu gosoota gaabbii fi amaloota isaan agarsiisan waliin ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana akkuma ofii jaalattan obboloota keessaniif gaabbii keessa warra jiraniif qooddanii dhimma gaabbii kanarratti akka waliin ilaallu abdiin qaba. Jaalachuu, qooduu fi maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa.